Simbira lubbuu ijoolleedhaaf taphaa jedha Oromoo yeroo mammaaku isa habiddi irra bu'e malee gubaa habiddaa kan beeku hin jiru. Gaaffii guddaadha kuni ana qofa otoo hin taane uummata Oromoo hundumaaf jechuudha. Dhugaan dhokachuusaa nama haarsa jechuudha. Du'a ishii qofa otoo hin taane suuronni kuni hammallee jechuudha itti fufeetuma karaa tiiktookii ishiitiin gadi yaa'aa jira jechuudha. Namoonni hedduun ishiitu du'aa ka'e immoo suurri ishii eessaa dhufe eenyutu poosti gochaa jira waan akkasii kana jechuudha kan dubbatamaatii jiru. Haa ta'uyyuu malee waan qabatamaa ta'e tokko hamma hammaatti wanti jiru hin jiru. Namoonni muraasni akka isaaniitti bilbilli mucayyoo kana maatii ishii harka akka jirudha kan dubbatamaa ture. Abbaa ishiitillee karaa sooshaal miidiyaa OBN'tiin dhugaa mucayyoo kootii hammallee naaf hin baane waan ta'eef dhugaa mucayyoo kootii naaf haa barbaadamu haqa ishiin dhabee jechaatii jira jechuudha maatii ishii. Darbees immoo namoonni tokko tokko maalummaa sooshaal miidiyaa kan hin beekne hin jirtu jechuudha. Sooshaal miidiyaa yeroo hammaa kanatti karaa addunyaa martiyyuu ittiin ergaa ishii dabarfattee addunyaa marayyuu ittiin dhageessifattudha jechuudha. Namoonni ittiin taphatanii kan yaada isaanii ittiin ibsatanii kan ittiin bashannanan illee hin jiru jechuudha. Akkasuma immoo namoonni ittiin hojii garaagaraa akkasuma addunyaan ittiin wal qunnamtee to'i ittiin ergaa ishii dabarfachaa ooltudha jechuudha. Ashama harka fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif abaayyatu akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha rabbiin galannaa haa ta'u jechaati. Namni nama ta'ee namummaan itti dhaga'amu tokko jechuudha. Isa miidhamee yookas immoo nama lubbuusaa addunyaa kanarra hin jirre nama dubbatachuuti hin dandeenye tokkoo fi yoo dubbatee cubbuu miti jechuudha. Kana jechuun immoo nama akkasiitu wanta hin argine tokko kanata akkas godhee sanata akkas ta'e jechuuti hin dandeenye jechuudha. Sababni isaayyuu wanta dubbanne kamiyyuu jechuudha guyyaa tokko itti gaafatamuuti dandeenya jechuudha. Haa ta'uyyuu malee namni kamiyyuu jechuudha wanta shakke tokko ija shakkiiti yoo dubbate yookaan immoo yoo shakke inni kun cubbuu miti abbaan qabeenya cubbamaadha jedha Oromoon gaafa mammaaku waan ta'eef egaa akkuma beekamu jechuudha namoonni hedduun hin beektu jechuudha. Sooshaal miidiyaa ishii tiiktookii mucayyoo kana kan fayyadamtan duraan ishii hordofaa kan turtanii fooloo kan qabdan irraa akkasuma kan irraa hin kaafanne jechuudha. Erga ishiin boqottee illee viidiyoo ishii isinitti dhufuutii danda'a jechuudha. Illee akkuma sanatti viidiyoo ishii kan natti dhufu namoonni hedduunis suuraa ishii viidiyoo irraa jechuudha shoot gochuudhaan amma miidiyaan akkuma yeroo ishiin boqottee sanatti deebi'ee to'i waa'ee mucayyoo kanarra dubbachaa jira jechuudha. Dhugaan haa dubbatu jedhamee to'i. Kanaafiyyuu jechuudha obboloonni baay'een waa'ee mucayyoo kanarratti dubbii negatiifa dubbattan hin jirtu jechuudha. Maaliif inni lubbuudhaan jiru dubbatachuu fi falmachuuti danda'a garuuti eebeluutu akkana godhee eebeluutu akkas ta'eedhaan dura. Mucayyoon kun sababa maaliitii fi eessatti akkas taate yoomidha immoo maalii fi suurri ishii viidiyoo ishii yeroo hammaa kanatti miidiyaa ishiitirratti tiiktookii ishii irratti gadi lakkifame akkasuma immoo bilbilli ishiitillee eenyu harka jira eessaa immoo baasanii yeroo hammaa kanatti maaliif ba'ee inni jedhamu gaaffii nama hundaati jedhee yaada jechuudha. Dura maaliif hin baane yeroo mucayyoon kun boqottu keessatti bilbilichi yeroo sana eessa ture amma immoo eessa jira inni kun gaaffii uummanni Oromoo hundumtiyyuu jechuudha waa'ee mucayyoo kana gaaffii itti ta'ee dubbachaa jirudha jechuudha. Mucayyoon kun namadha bineensa miti kanaaf jechuudha kan gaaffii namatti kaasu namummaatu namatti gaaffii kaasa malee mucayyoon kun har'a lubbuudhaan jiraattee nu galateeffatti yookas immoo nu jajattiidha fi miti jechuudha. Namoonni hedduun akka sanatti hubadha jibba nama kamiyyuu odoo hin taane dhugaan immoo jechuudha lafa kamiyyuu kophaa isaatiiyyuu ragaa hin barbaadu dhugaan haa dubbatatu. Kanaafiyyuu jechuudha namoonni garagaraa gaaffii kana jechuudha maatiin mucayyoo kanaa jechuudha miidiyaatti ba'anii bilbilli ishiillee eessa akka jiru suurri ishiillee jechuudha yeroo hammaa kanatti bilbila ishii keessa argame yookas immoo iddoo biraati jechuudha namni ishiin itti ergattee wajjin haasa'aatti turte yoo jiraate ba'anii jechuudha miidiyaa hawaasaa kana yookaan immoo uummata gaaffii kaasaa dhugaa mucayyoo kanaa haa mul'atu. Mucayyoon kun maal taate akka kana taate mucayyoon kun yeroo kam akkas taate immoo mucayyoon kun yeroo akkas taatu keessatti kaadhima ishii bira jirti yoo ta'e maaliif inni waa'ee mucayyoo kanarraa ibsa hin kennine akkasuma immoo isa tureebe yoo ta'e
immoo yookiin immoo sababa isaatiin mucayyoon kun of darbachuuti dandeessi inni jedhamu shakkiidha jechuudha. Hargaatiin ture jechuudha. Kaleessa koomentii nama tokko ishii miti obboleettidha jechaati turtan. Amma oreeji ishii akkamidha. Baay'een keessan immoo filiiteriidha jechuu dandeessu. Garuu kun filiiterii miti. Suura ishii noormaalidha. Akka ilaalaa jirutti jechuudha. Akka hubannoo kootiitti jechuudha. Ani yaada na keessa dhufe isa namummaa naasaa jira malee mucayyoo kana lafatti beeketis miti jechuudha. Garuu immoo anis dubartiidha. Anis intala namaati. Boru jechuudha. Wanti kamiyyuu jechuudha. Gaddi kamiyyuu mari'atee tooyi gara mana namaa hin dhufu jechuudha. Garuu wanta nurra ga'u hin beeknu yeroo kanaan booddee lubbuun keenya harka Waaqayyoo keessa jirti. Tarii biyya lafaa kanarraa yeroo kanarraa kaasnee fudhatamuutii dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu isa miidhamee fi dhugaa badee fi dubbachuu qabna jechuudha. Maatiin mucayyoo kanaa nu itti jechuudha. Nu nama ishiin beekne namummaadhaaf hanga kana kan nutti dhaga'ame haatii fi abbaashii umurii isaanii hundumayyuu gubachaatii jiraachuu danda'u jechuudha. Mucayyoon kun kaleessa namoonni hedduun amma dogoggora mucayyoo kanaa kaastanii dubbachaa jirtu jechuudha. Dogoggora ishii bakka namni nama waan ta'eef in dogoggora jechuudha. Hamma dogoggorri kaleessaasu sirrachuutii hin danda'u waan ta'eef iyyuu mucayyoo kanaa ammallee jechuudha dhugaa ishii akka ba'uuf karaa seera Oromoon eeraa fi seera mataa isaa qaba jechuudha. Karaa mana murtiitiin otoo hin taane akka aadaa isaatti jechuudha. Namoonni as keessatti natti gufachuutii dandeessu jechuudha. Isa kana natti yoo gufattanillee homaa miti jechuudha. Sababni isaayyuu wanta yaada koo keessa jiru wanta gara kootitti dhufeen dubbadha jechuudha. Ani eenyumayyuu hin beeku eenyumaanillee hariiroollee hin qabu jechuudha. Garuutii jechuudha. Oromoon eeraa fi seera aadaa ittiin bulmaata isaa qaba waan ta'eef mucayyoon kun jechuudha. Karaa sanaanii mucayyoo isaanii dhugaa ishii itti adeemachuuti qabu kan jedhus yaanni isaa ana keessa jira. Ammallee jechuudha dhugaa mucayyoo kana dacheen haa dubbatu Waaqayyo haa dubbatu isiniin jedha obboloota koo. Baay'ee tokko jechuudha dhugaa rabbii gaaffii guddaa kan inni natti ta'e isiniin jedha. Mucayyoo kun akka dubbachaa jiranitti akka reebbamaa jirteef haa dubbatu jechuudha. Mucayyoon kun otoo reebbamtu akka kanatti isa wajjinis maaliif akka jiraatte hin beeku jechuudha. Dubartoonni immoo jechuudha wanta akkanaa kanarraa barumsa fudhadhaa jechuudha. Maaliif jireenya keessan keessatti yoo obsitanillee amma lubbuu keessanitti deemutti yookiis immoo lubbuu keessanirratti murtii hin taane fudhatina jechuudha. Lubbuun keessanii Waaqayyotu isin keessa kaa'ee guyyaa ofiisaatti barbaade immoo isumatu fudhata waan ta'eef nuti aangoo tokko irratti hin qabnu jechuudha lubbuu keenya irratti. Kanaaf iyyuu obboloota koo shamarranii jechuudha adaraa keessanii kallattii garaagaraatiin jechuudha jireenya gaa'ila keessanii keessatti haartanii murtoo hin taane ofirratti fudhatina. Gaafa isin murtoo hin taane ofirratti fudhattanii maatiin keessanillee umurii jiraatan keessatti gubachaatii afuu namoonni isinitti siqan kan isin jaalatanii akkuma namni isin jibbu jiru namoonni isin jaalatanillee waa'ee keessaniif kan quuqqamanillee jiraachuu danda'u waan ta'eef kanaafiyyuu jechuudha obsi keessanillee daangaa akka hin darbine wanta tokko gaafa rakkinni isinirra ga'u faladhaa isiniin jedha. Karaa ittiin jiraachuutii dandeessan karaa ittiin jireenya keessan qajeelfachuutii dandeessan malee murtoo akkana kana ofirratti fudhatina isiniin jedha. Dubartii immoo taatee otoo jirtu dubartii irratti murtii hin taane hin murteessina isiniin jedha. Keessumaa obboloonni tokko bakka dubartii taatee otoo hin jirtu waan hin taane dubbatta jechuudha obboleettii keetii irratti. Kun ta'uutii hin qabu jechuudha. Mirgi dubartootallee haa eeggamu. Waa'ee mucayyoo kanaatiif illee jechuudha karaa danda'ameenii wanti bakka mucayyoon kun yoo ofiishiitiif kan of darbattu kan kuftallee yoo ta'e hammallee jechuudha haaraa ta'ee ka'ee tooyi qaamni dhimmi kun ilaallatu jechuudha. Waa'ee mucayyoo kanarratti qorannoo taasisee dhugaashii akka ba'u haa taasisu hin jedhaani gama kiyyaanis hin jedha obboloota koo yaanni nani qabu kanuma. Dogoggorri yoo jiraate immoo na of kalchaa namni wanta gaariidha jedhee dubbatu tokko keessatti dogoggorri jiraachuutii danda'a isiniin jedha. Waaqayyo immoo inni dhugaa namaa beeku. Mucayyoon kun ofiidhaafis of ajjeeftee harka namaatiinis ta'e waanuma kam keessattiyyuu dhugaa namaa inni dukkana keessatti akka ifaa godhee beeku jechuudha. Inni wanta dhokataa ifatti baasee beeku. Waa'ee mucayyoo kana haa dubbatu afalmu isiniin jedha. Isa dhugaasa jalaa badeef dhugaasa deebi'ee haa moo'u dhugaa yeroo hundumayyuu haa moo'u isiniin jedha obboloota koo.